Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Har'a introduction isaa wajjin ilaalla. Innarra barannu baay'ee murteessaadha. Turtii kana wajjin kana booddee qabaannu hundumaatiif ergaa roomii akka ta'utti hubachuudhaaf har'a wanti nuun kadhannu har'a qophaa'ummaa nuun har'a qabaannu baay'ee murteessaadha. Keessumatti immoo waan tokko tokkoon sheerii isinii godha. Jireenya namaa irratti namoonni ergaa roomii qayyabatan jireenya isaanii irratti maaltu akka ta'e namoota bebbeekamoo biyya keenya keessatti seenaa waldaa kiristaanaa keessatti influensii guddaa uumanii kan darban macaafa roomee wajjin hariiroo isaan qabaatan maal fakkaata ture isa jedhuni waa tokko tokko isinii kaasuu yaala. Ergaan roomee ergaa kakuu haaraa keessa jiran keessaa ergaa Phaawulos barreessedha. Ergaa baay'ee bal'aadha. Ergaawwan Phaawulos barreesse hundumaa keessaa ergaan tokkoffaa irratti bal'atuuf ergaa guddaan ergaa roomeeti. Maaliif biroota kan barreesse Phaawulosiin ta'uun isaatti waliin galamu haalli barreeffama isaatiis Phaawulosiin hin fakkaatu waan ta'eef warra Phaawulos barreesseera dhameetti amanamu keessaa tokkoffaa irratti ergaa bal'aan isadha. Kanaaf jalqaba dhufe kakuu haaraa yoo ilaaltan wangeelonni akka dhumaniin wangeelota taanee hojii ergamootaa jira yookaan hojii hafuura qulqulluu jira. Erga hojiin hafuura qulqulluu dhume booddee qaxxita ergaawwan epistil warra nu keessaa jalqaba irratti kan dhufe ergaa roomaa kanadha. Kunis immoo kontentiin isaas guddaadha. Tasnoon uumuu danda'us guddaadha waan ta'eefitu jalqaba irra dhufuu hin hafne jedhamee yaadamaa jechuudha. Namoonni ergaa roomee kana wangeela isa shanaffaadha jedhanii hiiku warri teoloojii barsiisanii. Sababni isaa immoo tokko wangeela jedhee jalqaba. Mata duree barumsa keenya ji'oota 4, ji'oota 3, ji'oota 5 jaas ta'uu danda'a amma waliin qabaannutti mata dureen keenya ergaa roomee samaraayiz yeroo goonu wangeela waaqayyoo kan jedhuun samaraayiz gochuu dandeenya. Akka mata dureetti ergaa roomee gaafa barannu wangeela waaqayyoo kan jedhuun moggaasuu dandeenya. Sababi isaa jalqabuma irratti ani ergamaan Phaawulos waaqayyoof kanan ergame wangeela waaqayyoo akka lallabutti jedhee jalqaba. Macarrashaa irrattis boqonnaa 16 irratti waa'ee wangeela waaqayyoo kana dubbata. Wangeel kan jedhu deddeebi'ee waan argamuu fi wangeela isa afuraffaadha, isa shanaffaadha jedhamee yaadama. Ergaan roomee kun egaa bosona guddaadha jedhu warri macaafa kana sirriitti qayyabatan jechuudha. Bosona guddaadha. Versii tokko tokkoonsaa, xiksii tokko tokkoonsaa muka guddaa tokko tokkodha jedhu. Bosona gaafa ilaaltan bosona keessa muka baay'eetu jira. Versii tokko tokkoon roomee kophaadhuma isaa muka guddaa tokkodha. Damee baay'ee kan qabudha. Ergaa baay'ee kan qabudha. Waan hundumaan kontentii hundumaan badhaadhaadha kan jedhudha. Qabiyyeewwan ergaa roomee har'a waa tokko tokko isinii nan kaasa. Jechoonni numtachi keessa jiran tokko tokko illee akka raakaariidha yeroo hundumaa. Fakkeenyaaf amma jecha qajeelummaa jedhu baay'inaan arganna ergaa roomee keessatti. Qajeelummaa waaqayyoo inni jedhu mana amantaa ortodoksii fi kaatoolikii fi pirootestaantii kan gargar baasu inni guddaan jecha qajeelummaa waaqayyoo jedhu kanadha. Warri tokko tokko qajeelummaa waaqayyoo arganne roomee keessatti gaafa Phaawulos jedhu waaqayyotu qajeelummaa nuuf kenne, qajeelumichi qabeenya waaqayyooti, waaqayyotu qabeenya isaa qajeelummaa kan jedhamu nuu laate jechuudha jedhanii kan jiru. Warri kaan immoo no qajeelummichumti isuma waaqayyoo qabuudha. Qajeelummaa ma waaqayyoo ofii isaatii qabuudha. Amaluma waaqayyootu nan bifatee nuu laate. Nuun akkuma waaqayyoo qajeelummaa guutuu arganne, qajeelummaa perfektii arganne kan jedhan jiru nu dabalatee jechuudha. Pirootestaantiin evaanjelikaaliin hundumtuu akkas tamannaa amala waaqayyoo qajeelummaa waaqayyoo isa guutuu nuu laate waaqayyootu malee waa'ee qabeenyummaa miti kan jedhu. Qajeelummaa waaqayyoo kan jettu illee akka raakaariidha. Mana amantaa tokkoof mana amantaa biraa gidduutti wal falmii guddaa kan uumedha. Namni qajeelaan amantiidhaan jiraata kan jedhu wal falmii tokkodha. Keessumatti warri kilaasikaal pirootestaantiin warri jalqabaa Luuterfaa, Kalviinfaa, Ziwingiliinfaa warri riformeeshinii waldaa kiristaanaa fidanii amannee qajeelummaa arganna jechuudha. Namni qajeelaan amantiin jiraata jechuun namni yeroo amanu amantii duwwaadhaan qajeelummaa argata jechuudha inni amannanu. Warri kaatolikiin fa'aa ortodoksiin fa'aa immoo no namni qajeelaan amantiidhaan jiraata jechuun erga hojii gaarii hojjetee fayyee boodatu namni amantiidhaan itti fufee deelii aktiivitii isaa waaqayyoon sodaachuu isaa amanamuu isaa raawwata jechuudha malee amantii duwwaadhaanitu qajeelummaa gahee hin godha jechuu miti jedhaniitu isaan immoo akkasitiin qoodu. Walumaa gala yaadota ol falmii baay'ee qaba. Ergaan roomee bosona guddaadha kan jedhamuu fi jechi tokkoon ishee illee mana amantii biraaf mana amantii biraa ammoo humtutti kan geessifte ergaa baay'ee guddaadha.
tarii namoonni qabachuu barbaadan ergaa Roomee bifa simbilii ta'een the 5 S's of Romans Epistle kan jedhamuun qabachuu dandeessu. Kana jechuun ergaa Roomaa saashaniin walumaa gala qabachuu shamadaduu dandeenya jedhanii lafa kaa'u. Bifa salphaadhaan nuu kaa'uudhaaf teolojiyaanonni jechuudha. Saa gurguddaa shaniin ergaa Roomee boqonnaa 16 qaba. Boqonnaa 16 isaayyuu saa gurguddaa shaniin qabachuu dandeenya. The 5 S's. Saanni tokko siin yookaan cubbuu isa jennuudha. Boqonnaa tokko amma boqonnaa 3tti ergaa Roomee waa'ee cubbuu dubbata. The first S is siin. Saanni jalqabaa siiniidha. Boqonnaan tokko, boqonnaan lama, boqonnaan 3 ergaa Roomee gaafa dubbistan waa'ee cubbuu dubbata. Waa'ee cubbuu kana akkamittiin dubbata? Dhalli namaa hundumtuu cubbamaadha kan jedhunitu konkluuzinii laata jechuudha. Barreessaan kun Phaawulos jechuudha. Kana jechuun Yihuudiin cubbamaadha, Giriikiin cubbamaadha, warri Roomaa cubbamoodha. Dhala namaa kan ta'e hundumtuu cubbamaadha. Namni qajeelaan tokkollee hin jiru. Inni kun samarii boqonnaa 3 lakkoofsa 9-12tti boqonnaan tokkoffaan, boqonnaan lamaffaan, boqonnaan sadaffaan essii tokkoon bakka bu'aa jechuudha. Siin yookaan cubbuu isa jennu dubbata. Essiin lammataa ergaa Roomee keessatti ilaallu salvation isa jennuudha. Essiin lammataa salvation yookaan fayyina isa jennuudha. Inni immoo boqonnaa 4ffaa, boqonnaa 5ffaan waa'ee salvation yookaan waa'ee fayyinaa kan dubbatudha jechuudha. Innis maaliin dubbata? Toora qaba baay'ee. Boqonnaa 1 irratti, boqonnaa 2 irratti, boqonnaa 3 irratti namni hundumtuu cubbamaadha. Essi isa guddaa siin kan jedhuun jalqaba. Erga namni hundumtuu cubbamaa ta'e, Yihuudiinis cubbamaadha, inni seera eegus cubbamaadha, warri Fariisotaas cubbamoodha, warri gooftaa hin qabnes cubbamoodha, warri Israa'elis cubbamoodha. Nama kan ta'e hundumtuu nama waan ta'eef qofa cubbamaadha jedhee nama hundumaa lafatti erga dabalee booddee boqonnaa 4 boqonnaa 5 irratti immoo furmaati isaa maaliree kan jedhu dubbata jechuudha. Furmaati isaa immoo fayyinatu barbaachisa. Karaa Yesuus Kiristoosiin, karaa ayyaana Waaqayyoo, karaa amantii qofa fayyina barbaachisa. Boqonnaa 4 irratti waa'ee Abrahaamiin kaasee jalqaba. Boqonnaa 5 irrattis karaa Yesuus Kiristoosiin amma Waaqayyo Abbaa wajjin nagaa qabna jedheetu Waaqayyo utuu nuun cubbamoo taanee jirru, utuma nuun duunee jirru nu jaallate jedheetu boqonnaa 4 boqonnaa 5 irratti immoo waa'ee salveeshinii yookaan waa'ee fayyinaa dubbata. Amma essii shaniin ergaa Roomee walitti qabaa irraa jechuudha. Essiin jalqabaa siin boqonnaa 1 boqonnaa 2 boqonnaa 3 waa'ee cubbuuti. Essiin lammataa salvation boqonnaa 4 boqonnaa 5 waa'ee fayyinaati. Essiin inni taanu sanctification yookaan qulqullummaa isa jennuudha. Sanctification. Inni kun immoo boqonnaa 6 boqonnaa 7 boqonnaan 8 boqonnoonni walitti aanan kun sadan waa'ee qulqullummaa dubbatu isaan immoo. Boqonnaa 6 irratti dhaqanii gaafa laaltanii amma gaa essii jalqabaa irratti namni hundumtuu cubbamaadha jenneera. Essii lammataa irratti immoo cubbamaadha waan ta'eef fayyuu barbaachisa salvation jenneera. Boqonnaa 6 7 8 irratti immoo erga fayyee namni akkamitti jiraachuu qabaa kan jedhu immoo ammas ergaa kan biraa waa'ee cuuphaa wajjin wal qabsiisee boqonnaa 6 irratti dubbata jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gaafa laaltanii nuun cuuphaadhaan du'a isaatti Kiristoosii wajjin erga dabalamne akkamitti immoo deebinee cubbuudhaaf jiraanna ree? Akkamitti deebinee cubbuudhaaf bitamna ree? Dhagni keenya ni cubbuu hojjetu Kiristoosii wajjin du'eeraa jedheetu ayyaana Waaqayyoo jala galuudhaan lakkoofsa 14 boqonnaa 6 gaafa laaltan isin seera jala tuun ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraattaniif kana booddee egaa cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabu jedheetu namni waan isa irratti bitameef garbataa lakkoofsa 15 irraa immoo akkas jedha. Boqonnaa 7 irratti immoo wallaansoo nama keessaa dubbata. Erguma fayyine immoo eenyummaa moofaaf eenyummaa haaraan wallaansoo qabaa keessa namaatti. Ani namuma tokkodha waan gaariin gochuu barbaada garuu danda'ee hin godhu. Kun immoo maal jennaan na keessa cubbuu jiraatutu jira. Ammuman kiristiyaana ta'ee jiraadhutti, amman dhagna ulfinaa uffadhutti, amma Yesuus deebi'ee dhufutti cubbuudhaan wallaansoo wal qabaan itti fufa jedheetu boqonnaa 7 irratti dubbata. Boqonnaa 8 irratti immoo wallaansoo cubbuu kana mo'uun kan ittiin danda'amu hafuura qulqulluudhaan jiraachuudhaanidha jedheetu waa'ee hafuura qulqulluun geggeeffamanii jiraachuu dubbata. Boqonnaa 8 irratti walumaa gala boqonnaan 6 boqonnaan 7 boqonnaan 8 boqonnoonni kun sadan waa'ee sanctificationii yookaan waa'ee qulqullummaa dubbatu. Essii 5 keessaa Eksii 3 fixeera. Essiin jalqabaa siin yookaan cubbuu boqonnaa 1 immoo boqonnaa 3tti kan jiru. Essiin lammataa salvation boqonnaa 4 boqonnaa 5 waa'ee fayyinaa. Essiin sadaffaan immoo waa'ee sanctificationii yookaan waa'ee qulqullummaa boqonnaa 6 boqonnaa 7 boqonnaa 8 essii sadiin amma boqonnaa 8 xumurreerra jechuudha ergaa Roomee. Essiin afuraffaan
sovereignty of God yookaan olaantummaa Waaqayyoo kan jedhutu arganna. Inni immoo boqonnaa 9, boqonnaa 10, boqonnaa 11 gaafa dubbistan immoo God is sovereign yookaan Waaqayyo olaanaadha, waan barbaade godha, waan fedha isaatii godha, namni isarratti tasnoo uumuu hin danda'u kan jedhutu lafa ka'a. Essi afuraffaan maal jechuudha? Keessumatti boqonnaa 9 gaafa irratti ilaaltan maal jedha? Barreeffama isaa Israa'eliin barreeffama isaa xiqqoo addadha. Gara dhumaatti booddee isinii nan kaasa. Amalli barreeffama isaatii akkamidha? Gaaffii gaafataatu deebii deebisa. Ergaa Roomee gaafa ilaaltan egaa cubbuu hojjechaatti fufnuure kummatumaa ta'uu hin danda'u. Egaa Waaqayyo Israa'eliin gateeraare lakki Waaqayyo saba isaa hin gatu. Bifa gaaffiif deebiitiin barreesse. Kun Israa'elii barreeffamaa warri Yihuudootaa qaban keessaati diatribe jedhamee beekama. Bifa gaaffiif deebiitiin ofuma isaatii gaafate ofuma isaatii yeroo deebisu jechuudha. Kanaaf boqonnaa 9 irratti gaaffii akkamii gaafata Phaawulos ofuma isaatii deebisee Waaqayyo Yaaqoobiin nan jaalladhe, Esawu garuu nan jibbe jedha. Waaqayyo kun nama wal caalchisaayi. Waaqayyo kun abbaa barbaade fayyisee abbaa barbaade dhiisaa'oo jedheetu gaafata ofuma isaatii. Kana booddee deebisee God is sovereign. Waaqayyo waan isatti tole godha. Waaqayyo olaanaadha. Waaqayyo asraarii isaa irratti gaaffiin hin gaafatamu. Qajeelaadha. Garuu nama waliin caalchisu. Nama araara gochuuf barbaadeef araara godha. Nama araara gochuuf hin barbaanneef immoo araara hin godhu. Fara'ooniin anatu garaa jabeesse kanaaf jedheetu Fara'ooniin garaa jabeesse, garaa jabaatte deemoo dhaqee adaba. Yaaqoobiin jaallatee Esawu immoo jibba. Kun maal inni kan jedhuuf deebii laata? Sovereignty of God inni jennu kanadha. Garuu immoo boqonnaa 10 irratti immoo dhufee maal jedha? Namni immoo Waaqayyo sovereignii haa ta'u iyyuu malee Kiristoos Yesuusitti amanee jireenya qulqullaa'aa jiraachuudhaaf, fayyuudhaaf roolii mataa isaa danda'e qaba namni kan jedhu boqonnaa 10 irratti immoo dhufee Israa'eliin kan balleesse sovereignty Waaqayyootu hin taane amanuu dadhabuu isheetii. Anatu isheen fayyite nan jaalladhan ture Israa'el jedheetu boqonnaa 10 irratti kaasa. Boqonnaa 11 irratti immoo wal falmii warra Jiwiishiif warra Giriikii gidduu jiru warri Yihuudootaa nutu caala jedhu. Warri Giriikii immoo Waaqayyo Israa'elitti dhimma hin qabu, namni hundumtuu Waaqayyoof wal qixa jedhu isa madaallee qabsiisa. Walumaa gala boqonnaa 9, boqonnaa 10, boqonnaa 11 irraa sovereignty of God isa jedhu essi afuraffaa argina. Amma boqonnaa 11 macarrashaatti macaafa Roomee essi gurguddaa afuriin walitti qabneera. Essiin jalqabaa siin kan jedhudha cubbuu, boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3. Essiin lammaffaa salvation kan jedhudha boqonnaa 4, boqonnaa 5. Essiin sadaffaan sanctification yookaan qulqullummaa kan jedhudha boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 8. Essiin afuraffaan sovereignty of God kan jedhudha olaantummaa Waaqayyoo fayyina namaa irratti qabu jechuudha. Inni immoo boqonnaa 9, boqonnaa 10, boqonnaa 11 xumurreera jechuudha. Essiin inni shanaffaaf inni dhumaa service isa jennudha yookaan tajaajila. Inni kun immoo boqonnaa 12, boqonnaa 13, boqonnaa 14, boqonnaa 15, boqonnaa 16 yoo ilaaltan waa'ee Waaqayyoof hojjechuu kaasa. Akkamittiin Waaqayyoof hojjenna egaa erga fayyine, erga qulqulloofne, erga garaagarummaa Giriikii fi Jiwishii gidduu jiru hubanne wanti Waaqayyoon irraa barbaadu immoo servisiidha. Akka nuun isa sarvi goonuudha. Akka tajaajillu, akka hojii mana isaa keessaa hojjennu, akka wangeela lallabnuuf nu fayyisee kan jedhu boqonnaa 12 jalqabarraa kaasee amma boqonnaa 16 irratti immoo service yookaan tajaajila isa jedhuun ergaan Roomee the 5 S's of Romans Epistles kan jedhamuun walitti cuunfamuu danda'a jechuudha. Si'a tokkoon irratti ni deebi'a. Qormaata qaba waan ta'eef akka isin turte dhaggeeffattan nan barbaadu. Amma tuun taane yeroo kan biraan irratti ni deebi'a, amma yeroo gubuun barbaadu. Amma gaa ergaa gara Roomee baradhee maal la fayyadaa kan jedhu nu keessaa ka'uu qaba jechuudha. Ergaa gara Roomee akka barannuuf maaltu nu kakaasa? Akka waldaa kanaatti barumsa ganamaatiin ergaa Roomee akka hojiin qayyabannuuf maaltu nu kakaasa? Maayinni rizaaltiin ergaa Roomee qayyabachuu? Gaafan akkas jedhu macaafa qulqulluu keenya kamiinuu gaafa qayyabannu objektiivii qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf macaafa Maatiyoosiin dubbisna yoo ta'e wangeela Maatiyoosiin dubbisee gaafa raawwadhu maalan geenii godha waan jedhu beennee jalqabuu qabna. Phexrosiin isa tokkoffaa qayyabanna yoo ta'e Phexros isa tokkoffaa dubbisee erga raawwadhee booda maalidha wanti jireenya kootti dabalamu waan jedhu beennee jalqabuu qabna waan ta'eef Roomee gaafa barannu maayinni macarrashaa isaa irratti maal argachuuf jennaa isa jedhu waan arfan shanan tokkoon isinii kaasuu barbaada. Inni tokkoffaani ergaan Roomee nama tasgabbeessa.
tasgabbii dhugaa nuu laata. Keessa namaa keessa waca baay'eetu jira. Iyya baay'eetu jira keessa namaa keessa. Fakkeenyaaf baay'een keenya waan namatti hin himne waan gaaffii nuti ta'u baay'ee qabna. Waaqayyo garuu maaliif kana godhama waan jennu waan baay'ee qabna. Waan yoo nama gaafanne nu tuffatuudha jennee waan sodaannu. Kun amma ammaatti tu tajaajilu. Tu mana waaqayyo keessa amma kana deddeebi'u kana illee hin beeku naan jedha namni jennee waan sodaannu gaaffii baay'ee qabna garuu baasnee hin dubbannu baay'een keenya jechuudha. Ergaa Roomee gaafa qayyabannu gaafa barannu waca keessa keenya naanna'utu saxxeedha jechuudha. In tasgabbaa keessi keenya. Waa'ee ofii keenyaa irratti gaaffii qabnu, waa'ee waldaa kiristaanaa irratti gaaffii qabnu, waa'ee waaqayyoo irratti gaaffii qabnuuf tasgabbii arganna. Ergaa Roomee gaafa qayyabannu akkamitti kan jedhuuf isinitti agarsiisa booddee. Inni guddaan tokko maal nu godhe nu tasgabbeessa ergaan Roomee waa'ee fayyina keenyaa nu mirkaneessee nu tasgabbeessa ergaan Roomee jechuudha. Waa'ee fayyina keenyaa fayyina kan jennu yeroo tokko tokko ani na dhiba. Waldaa kiristaanaa keessatti namoonni barumsa fayyinaa akka barumsa elementarii tokkotti kaasu. Waa'ee fayyiteettaa hin fayyine, waa'ee qulqullummaa, waa'ee tajaajilaa maal barumsa elementarii wayii fakkaata yeroo baay'ee. Garuu amma kaayyoon keenya maaliif waldaa dhufne? Jireenya bara baraa argachuudha wanti guddaan. Jireenya bara baraa argachuudha waan ta'eef waa'ee jireenya bara baraa argachuu iskreechii irraa jalqabe, zeeroo irraa jalqabee tokko lama sadii jedhee kan nu barsiisu ergaa Roomeedha waan ta'eef yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa keessatti barumsa fayyinaatti barsiifamuu kan qabu. Barumsi fayyinaa yeroo tokko ittiin cuubamuuf jecha barannee kan nu hin cuubamnu miti. Amma rakkinni guddaa waldaa keenya keessa jiru kanadha jechuun waldaa keenya isa kanatu hin taane waldaa amma biyya lafaarra jirtu keessa kan jiru guddaan maa inni barumsa fayyinaa ittiin cuubamuudhaaf baranna nu. Barumsi fayyinaa garuu ittiin cuubamuuf utuu hin taane ittiin jiraachuufidha yeroo hundumaa. Maaliif? Fayyinni jalqaba keenyadhas xumura keenyadhas. Fayyinni kaayyoo macarrashaa nuun waaqayyo wajjin qabnudha. Bakka fayyuudhaaf amanna nuun waan biraan tokko jiru. Kanaaf waa'ee fayyina keenyaa nuu qulqulleesseetu ergaan Roomee iyya keessa keenyaa tasgabbeessa. Cubbuun keessa keenyaa iyya yeroo tokko tokko ma waaqayyo natti gammadaa hin jiruu laata kan jedhu keessa keenya waci jira, iyyi jira, wanti tasgabbii nu dhowwu, wanti waaqayyo wajjin walitti gammadu nu dhowwu waan baay'ee qaba namni keessaatii gaaffii. Ergaa Roomee gaafa qayyabannu inni rizaaltiin keenya maal yoo jettan tasgabbii laata ergaan Roomee. Inni kan biraani waaqayyo irratti qofa hirkachuu nu barsiisa ergaan Roomee. Macarrashaa irratti ergaa Roomee qayyabanne essii kana gurguddaa shanan qayyabannee gaafa raawwannu dhuma isaa irratti maaltu ta'a yoo jettan waaqayyo duwwaa irratti hirkannee jiraachuu nu barsiisa. Waa'ee fayyina keenyaaf, waa'ee jireenya bara baraaf, waa'ee jireenya qulqullummaa keenyaaf, waa'ee tajaajila keenyaaf, waa'ee cubbuu keenyaaf, waa'ee bara bara keenyaaf isa dhumaa waaqayyo duwwaa irratti hirkannee ofii keenya jalaa du'uu akka barroofitu baay'ee nu gargaara ergaan Roomee jechuudha. Inni kan biraan akkamitti dhugaatti waaqayyoof jiraachuu akka dandeenyu irraa baranna. Jireenya qiddisinnaa dhugaatti akkamitti waaqayyoof jiraachuu akka dandeenyu macarrashaa isaa irratti ergaa kanarraa baranna. Inni dhumaa waaqayyoon mataa isaa akka baru nu gargaara. Beekumsaaf nu gargaara. Waa'ee beekumsaa kanaa wanta namni tokko jedheen dhaggeeffadha gadda. Waldaa kiristaanaa ammaa keessatti rakkina guddaa kan ta'e garaagarummaa beekumsaaf miira gidduu jiruudha jedhee kaasa. Fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa bararraa keessatti namoonni riisarchii gaafa hojjetan wanti rakkina guddaadha jedhamee kaafamu waan inni miiraaf hafuuratu adda ba'uu dadhabe. Yookaan waan nuun godhu baay'een isaa waan miiraan hoogganame ta'e. Amantiin keenya miiraan kan hoogganamuudha. Gammachuun keenya miiraan kan hoogganamuudha. Akkaataa nuun itti waaqayyoon hubannu miiraan kan hoogganamuudha malee beekumsaan kan hoogganamu miti. Jireenyi kiristaanummaa garuu beekumsaan hoogganama. Isa kana akkasin xurutti na dhaggeeffatan nan barbaada. Beekumsa malee jireenya kiristaanummaa jiraachuun bacirraash ayitaasabu. Maaliif yoo naan jettan waaqayyo gaafa hafuura isaa laatu yoo akka nuun isa barruuf laata baay'ee. Hafuurichi maal godhaa? Gara dhugaa beekuutti sin geessaa jedha. Waa'ee beekuuti jechuudha. Yesuus Kiristoosiin iyyuu gaafa amannu hunda isaa beennee amanna miti. Gaafa amannu garuu beekumsatti guddanna, beennee tajaajilla, beennee qulqulloofna, beekumsaan kadhanna, beekumsaan jiraanna. Waan nuun hin beenne jireenya keenya irratti appilaayi ta'uu hin danda'u. Amma
waaqayyoon beekuu gaafa jennu maqaa waaqayyoo beekuu miti. Waaqayyoon beekuu gaafa jennu akka inni lafa uume waaqa uume kana waan elementarii akkasii beekuu miti. Amala waaqayyoo isa diiphi ta'e, akeeka bara baraa waaqayyoo isa diiphi ta'e, baroota darban baroota dhufanii bara ammaa keessatti waaqayyo wanta inni yaadu isa gadi fagoo karaan ittiin baruu dandeenyu ni guddaan sagalee waaqayyoo Roomee keessatti barreeffame kana sirriitti daayijesti gochuudhaan sirriitti wal nyaatiinsa uumuudhaanitu beekumsa dhugaa fayyina keenyaaf ta'u argachuu dandeenya. Kanaaf ergaa Roomee gaafa qabannu beekumsa arganna. Beekumsa maali? Beekumsa waaqayyoo arganna. Sabi koo na beekuu dadhabee balleeffamee jedhe waaqayyo. Biyya keenya keessaa iyyummi guddaan iyyuma waaqayyoon beekuu dadhabuuti. Kaleessa abbaanatti mun beeku fulbaana 10 wayitii gooftaan deebi'ee dhufa kan jedhu amma baay'ee namoonni amanaa yeroo jedhan asuma biyya kana keessattis iddoo garaa garaatti jechuudha. Gooftaan deebi'ee dhufa waan ta'eef of qopheessaa bor natti fakkaata kan jedhu intiniin akkasii jiran. Kanaaf amma namoonni amanan jiru suma dhuguma isaa dhugaa dhalanii kan fudhatan jiru. Maaliif jennaan iyyummi keenya inni guddaan iyyuma birrii miti. Waaqayyoon beekuu dadhabuudha. Sagalee waaqayyoo beekuu dadhabuudha. Namni sagalee waaqayyoo beeka taanaan akka itti jiraatu beeka, soba beeka, dhugaa beeka. Sagalee waaqayyoon beekuun wanta seexanni fiduu fi wanta waaqayyo fidu adda baasnee inni kun waaqayyo biraati, inni kun seexana biraati jennee adda baasuudhaaf nu gargaara. Insaayitii namaa laata. Har'agaa waa'ee namoota sadiin isinitti dubbachuu barbaada. Namooti dhumarra dhuftan baay'ee shawadamtaniitu baay'ee shawadamtanii xamman kana booddee lafa deebisee isinii fiduun beeku. Batalaa inni guyyaa irraa baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Amma danda'amaa ta'etti yeroo kana booddee qabaannutti barumsa waan ta'eef isuma dhugaa sadii walakkaatti hin dhufina afaa jiruma isaa gaafa sadii walakkaa irratti ta'u sa'aatiin hin dhufina. Ofuma barumsa dogoggoraa keessa galtu deebitanii waan an jedhe caafii jedha geessanii ofuma fayyuma barumsa dogoggoraa keessa galtu waan ta'eef amma danda'ametti sadiitti qottaa. Yoo isheen sadiif rubii taate immoo dhugaa hin dhufina. Waan tokko rakkina hin qabu. Sadiif digdama taane hin dhufinaati afuritti qottaa worshippiitti dhufaa. Barumsa dogoggoraa keessa galtanii bor akkasiin nakomatti waan hin barbaanne jechuudha. Baay'ee siiriyeesidha macaafi Roomee waan ta'eef. Baay'ee siiriyeesidha waan ta'eef. Macaafa Roomee kana qayyabatanii namoota baay'ee jijjiiraman nama sadii isinitti agarsiisa. Ergaa Roomee qayyabachuudhaan seenaa waldaa kiristaanaa keessatti jijjiirama guddaa waldaa kiristaanaatiif kaanii namoota darban isinitti agarsiiseen kitaabni nun amma qayyabachuuf jennu kun ammam barbaachisaa akka inni ta'e isinii kaasuu barbaada. Isa jalqabaa isiniin dubbisa bifa seenessuutiin isinii dubbisa barreesseen jira waan ta'eef seenaa namoota sadanuyyuu akka fiikshiniittan isinii dubbisa. Ergaa Roomee kana qayyabachuudhaan diippilii qayyabachuudhaan yookaan immoo ergaa Roomee keessa barreeffama jiruun jijjiiramuudhaan tuqamuudhaan namoota completely jijjiirama guddaa jireenya isaanii irratti argame waldaa kiristaanaa keessatti teoloojii baay'ee bocan waldaa kiristaanaa jijjiiranan nama sadii namoota isin beektan isinitti agarsiisuu barbaada. Inni tokko qulqulluu Awugisxoos nama jedhamudha. Saint Augustine. Kaaba Afrikaa bara durii Tagastee amma immoo Aljeeriyaa jedhamuun biyya beekamtutti adoolessa 13 bara 354 dhaloota Kiristoosiin booda abbaa hin amanne Paatriisiyes jedhamuu fi haadha amantuu Mooniikaa jedhamturraa kan dhalate qulqulluun Augustiin umurii isaa fedhummaa isaatti jireenya gadhiisiif alalummaadhaan nama dabarse ture. Haati isaa Mooniikaan amantii isheetti jabduu waan turteef Waaqayyo laphee mucaa ishee kana akka argatuuf nuffii malee halkaniif guyyaa kadhatti turte. Augustiin barsiisaa falaasamaa cimaa fi kitaabota hedduus dubbisuudhaan nama beekame yoo ta'e illee cubbamaa ta'uu isaatiif yeroo hundumaa ceephoon namatti dhaga'amu ture. Jireenya isaa mancaa sana jijjiiruudhaaf dheebuu guddaa yoo qabaate illee jijjiirama dhugaa ofirratti arguu cubbuu keessaa ba'uus hin dandeenye ture. Guyyaa keessaa gaaf tokko hiriyaasaa Aliiphees jedhamu wajjin gara bosona naannoo mana isaanii jirutti gabba'anii qilleensa fudhatu turan. Augustiin akkuma durii isaa waraana keessa isaa jiruun dhiphina guddaa keessa waan seene fakkaata. Sagalee guddaadhaan ati cubbamaadha kan ittiin jedhu ceephoon keessoo isaa sababa dhangala'uu imimmaan dhiphinaa fuula isaarra ta'uu sababii dhangala'uu imimmaan dhiphinaa fuula isaarraa ta'uu hin hafu.
Gadda guddaadhaan Hiriyaasaa irraa achi fagaatee muka arbuu tokkotti hirkatee miira of jibbuu guddaadhaan taa'ee bu'a ture. Eenyu kana keessaa na baasaa jedhee gaaffii deebii hin qabne of gaafata ture. Humni cubbuu akka malee guutummaa jireenya isaatii dhuunfateera. Yaa Waaqayyo hamma yoomiitti? Yoomin nama gaarii ta'an? Akkasumatti itti fufaa? Kanumaan biyya lafaarraa darbaa jechaa irra deddeebi'ee ulee ceephootiin dhukkubsee of rukuta ture. Utuu boo'uu gidduutti sagalee daa'imaa afaan laatiiniidhaan tollelleegee kana jechuunis fuudhii dubbisi jedhu gurra isaarraa dhaga'e. Daa'imni sun dhuguma daa'ima naannoo isaa jirtu biraa sagalee ba'e haa ta'uu, sagalee addaa waaqarraa isaaf dhufe haa ta'uu, hamma ammaatti wanti beekamaan hin jiru. Sagalichi garuu dhimma isaa gurra namaa keessa sagalee seenu wayii akka hin taane mirkaneeffatee ture. Kun sagalee Waaqayyo biraa naaf dhufeedha jedhee amanes. Gaafa laalu Hiriyaasaa sana biraa kitaaba tokkotu jira ture. Kitaabichi ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti barreesseedha. Itti fiigee kitaabicha iddoo harki isaa banee fi iji isaa irra bu'e dubbisuu gaafa jalqabu akkas jedha ture. Roomee boqonnaa 13 dubbise Augustiin gaafa sana. Baay'ee seenaa dhugaan isin dubbisaa jira. Boqonnaa 13 lakkoofsa 11-14 kan jiru baggodee gaafa banu isa baheef jechuudha Augustiiniif. Yeroo itti dura manne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isin irra jiru ta'uusaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessatti hin hojjetan inni dhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'aniitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti, halalummaatti yookiis gadhiisiitti, nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isa gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa kan jedhu ture. Augustiin sana dura kitaabota hedduu dubbiseera yoo ta'e illee barreeffamni inni gaafa sana dubbise jireenya isaa keessatti hiika addaa argatee ture. Caqasa kana isa dubbises itti fufee kutaa biraa dubbisuuf fedhan godhanne. Waan humti inni dubbise kun qofti jireenya isaa jijjiiruu akka danda'u amane. Battaluma sana nagaan addaa keessa isaa dhangala'uu jalqabe. Hiriyaasaa Aliiphees kanaaf caqasa kana dubbisuufii jalqabe. Amma Augustiin nama haaraadha. Gaafa sanaa jalqabee eenyummaa haaraadhaan jireenya haaraa jalqabe. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti hundee barumsa kiristaanummaa gurguddaa kanneen akka cubbuu dhaalaa yookaan original sin, sadan tokkummaa Waaqayyoo, akkaataa hiikaa macaafa qulqulluu, interpretation of Bible kan bu'uuresse kitaabota gurguddaa kanneen akka The Theory of God, Confessions, The Literal Meaning of Genesis nama barreesse ture. Nama maqaa isaa isinii kaase kun nama jaarraa afuraffaa gara dhumaaf shanaffaa gara jalqabaarra jiraateedha. Akkuma nama isiniin jedhee abbaan isaa nama amanneedha. Haati isaa immoo nama amanteedha. Gurbaan kun jireenya alalummaa, jireenya xuraa'ummaa keessa liqimfamee bara isaa fedhummaa isaa hundumaa nama dabarse, bara dargaggummaa isaa harka caalu nama dabarse nama akkasii ture. Namichi kun guyyaa tokko akkuma nama isinii kaase Hiriyaasaa wajjin utuu taa'ee bosona keessa taa'ee qilleensa fudhatuutu sagalee wayii dhagee, sagalee daa'imaa wayii dhagee. Sagalee daa'imaanii gurra isaarraa dhaga'ame kun sagalee dhuguma daa'imatu naannoo sana turee fi sagalee waaqayyooti isaanii iyyuu hin beeku jedha namni iyyuu gaafa barreessu jechuudha. Tollelleegee afaan laatiiniiti kuni fuudhii dubbisi kan jedhu sagalee akkasii dhagee gaafa akkasii dhagee macaafa Roomee ture. Macaafa Roomee bidig godhee kaasee gaafa iddoo masutti ba'e gaafa dubbisu Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 amma lakkoofsa 14tti kan jiru sana dubbisee kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessaatti deddeebiin jiraanna malee albaadhummaatti, machiitti, halalummaatti, gadhiisitti hin jiraannu, nama loluutti, weennootti hin jiraannu. Kiristoosiin akka uffataatti uffadhaa isa jedhu dubbiseetu kanumaan jireenya isaa jijjiirame, kanumaan teoloojiyaanii ta'e, kanumaan waldaa kiristaanaa bu'aa guddaa buusee namoota macaafa Roomeen jijjiiraman keessaa Seent Augustiin yookaan Augusxoos inni jennu nama tokko kan ta'e agarra. Inni kan biraan nama isin baay'ee beektan nama waldaa kiristaanaa keenya keessatti baay'inaan kaafamu Maartiin Luuter. Maartiin Luuter Reformeeshinii mana amantaa Kaatoolikii nama fide
kan inni ittiin jijjiirame ergaa Roomeetiin. Isas isiniin dubbisa seenaa isaa bifa seenessuutiin akka inni gurra keessan hawwatuttidha malee afaan isiitti himuu nan danda'a. Adoolessa 10 bara 1483 dhaloota Kiristoosiin booda Eesleven Jarmaniitti abbaasaa Haansi Luuteriif haadha isaa Margaaret Luuter irraa dhalate. Maatiin isaa lamaanuu kiristaana yoo turan illee ilmi isaanii Luuter hojii wangeelaa akka inni hojjetuuf hin barbaadan turan. Fedhiin isaanii abbaa seeraa yookaan looyerii isa gochuu ture. Ofii hojii albuuda baasuu hojjetu turan. Bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan Luuter barumsa ogummaa hanga dookterummaatti baratee Profeesara Teoloojii ta'uudhaan gadaamii mana amantaa Kaatolikii kan Awugustiiniyaan jedhamu keessaa barsiisaa ta'ee tajaajilaa ture. Luuter barsiisaa macaafa qulqulluu yoo ta'e illee yeroo hundumaa sammuunsaa Waaqayyo isatti haaraa akka jiruu fi cubbamaa akka ta'etu isatti dhaga'ama ture. Keessumatti waa'ee qajeelummaa Waaqayyo yeroo yaadu immoo sadarkaa Waaqayyo barbaadutti qajeelaa ta'uun ammam akka isaaf hin danda'amne yaaduudhaan baay'ee nama abdii kutatu ture. Utuu kanaan jiru guyyaa tokko kutaatti qayyabatu dhiphoo sana keessa taa'ee ergaa gara Roomaa irratti barattoota isaa barsiisuudhaaf qayyabachaa utuu jiru Roomaa boqonnaa 1:17 irra deddeebiidhaan dubbisa ture. Roomeen boqonnaan 1:17 akkas jedha. Qajeelummaa Waaqayyo namaaf kennu amantii irra dhaabbata, gara amantiittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa hin jiraatu. Caqasa kana irra deddeebi'ee itti yaaduu. Qajeelummaan Waaqayyoo kun sadarkaa qulqullummaa olaanaa Waaqayyo namarraa barbaadu utuu hin taane kennaa tola Waaqayyo akkasumatti karaa amantii namaaf kennu akka ta'e hubate. Luuter miira gaafa sana isatti dhaga'ame akkas jechuudhaan himate. Kana kitaaba inni barreesse keessa qaxxixaa kanan fuudhee jechuudha. Gaafa caqasi kun naaf ifee waan lammaffaa nama haaraa ta'e deebi'ee dhaladhe natti fakkaata. Samiin banamee waan hin jennetatti ol gale natti fakkaata. Achii booda ba'aan ceephoo saggoo isaarra ture sun hundi irraa lafa dha'e. Luuteriif guyyaa sanaa jalqabee Waaqayyo abbaa jaalalaati malee abbaa firdii hamaan turre. Ifa guyyaa sana ergaa gara Roomaa utuu dubbisuusaaf ifeen bara 1517 barumsootaaf shaakalawwan faallaa dubbii Waaqayyoo ta'an 95 barreessee balbala amantaa warra Kaatolikiitti maxxansuudhaan hundeessaa amantaa Pirootestaantii ta'e. Maartiin Luuter barsiisaa ture, Profeesara ture, Teoloojii barsiisa ture, Dookterii ture. Garuu amma teoloojii barsiisu kana keessaa gammachuu hin qabu ture. Waaqayyo natti haaraa jira, Waaqayyo nan jaallatu, ani qulqulluu miti, an jireenya bara baraatti hin galu kan jedhu yeroo hundumaa ceephoo qabu ture. Akkuma Awugustiin keessa isaatii kan wacu, keessa isaatii waraana guddaa ture keessa namoota kanaa. Guyyaa tokkotu Roomee boqonnaa 1:17 ijoollee barsiisuudhaaf barattoota barsiisuudhaaf utuu qayyabatu ture deddeebi'ee dubbisuutu qajeelummaa Waaqayyoo jechuun hojii namni hojjete Waaqa duratti ittiin beekamtii argatu yookaan Waaqayyo faara namaaf utuu hin taane kennaa tolaa Waaqayyo nama cubbamaadhaaf natsaadhaan kenneef akka inni ta'e. Jireenyi bara baraa waan namni hojjete argatu utuu hin taane kennaa tolaa Waaqayyo nama cubbamaadhaaf akkasumatti laatu akka ta'e gaafa beeke guyyaa sanarraa jalqabee anaaf Waaqayyo abbaa firdii isaa maatu hin taane abbaa jaalalaa ta'e natti mul'ate. Jaalala Waaqayyoon argee, araara Waaqayyoon argee, Waaqayyoon an abbaa koo ta'ee waamuu danda'e. Hafuura ilma isaas abbaa jedhee waammatu isinii kenne garaa keessan keessa kaa'e seedhutu naa gale ergasii macaafoo badhe jedhee ergasii booda qabxii 95 balbala mana amantaa warra Kaatolikiitti maxxansee amantaa Pirootestaantii nuun amma keessa jiru kana hundeessuu danda'e. Duuba isaa kan jiru ergaa Roomee hubachuudha. Isa dhumaa keessumatti nama nu wajjin baay'ee wal qabatu. Waldaa Mul'oo Wangeelaa wajjin baay'ee nama wal qabatu. Waldaa Pentekoostaalii hundumaa wajjin baay'ee nama wal qabatu tokko nama ergaa Roomee dubbisee jijjiiramen isa dhumaa isinitti hima. John Wesley jedhama. Gurraandhala 29 bara 1703 dhaloota Kiristoosiin booda Epworth Ingilaanditti ijoollee abbaa isaa nama 19 keessaa nama 15ffaa ta'ee abbaa isaa Saamu'eel Weesleef haadha isaa Susaanaa Weeslee irraa dhalate. Abbaan isaa luba warra Angalikan ture.
haati isaa amantii isheetti cimtuu fi ijoollee ishee barumsaaf amantiitti kan jajjabeessitu haadha jabduu turte. John Wesley egaa amantii kiristaanaa keessatti erga guddatee booda ofii isaatiis luba ta'ee tajaajilaan baay'ee nama beekamaa ture. Inni kun faallaa warra Augustiin fa'aadha jechuudha. Augustiin fa'aa jireenya halalummaa keessa turan. Inni kun garuu maatii amana keessatti guddate tajaajilaa ture. Tajaajilaan baay'ee nama beekamaa ture. Umuriin isaa waggaa 35 yeroo guute gaaf tokko wangeela dhugaa ba'uudhaaf yookaan evangelizimiidhaaf gara Ameerikaa deeme. Ingilaandii ba'ee Ameerikaa deeme jechuudha. Wangeela lallabuudhaaf yeroo deemu sanatti illee keessa isaatti kan dhaga'amu duwwummaa fi sodaa ture. Hammam jireenya Waaqayyoo fuula Waaqayyootti gaarii ta'e jiraachuudhaaf nama yaalu yoo ta'e illee gammachuu dhugaa fi nagaan keessa isaatti hin dhaga'amu ture. Waan Waaqayyo isa jaallatus isatti hin fakkaatu ture. Londaniin yeroo turetti miira of ceepha'uuf of jibbuu guddaadhaan liqimfamee utuu jiru hiriyaansaa guyyaa sana sagantaa waaqeffannaa tokko akka jiruu fi wajjin deemuu akka qaban isa gaafate. Londanitti jechuudha. John Wesley garuu sagantaa sana deemuu hin barbaanne. Baay'ee jeeqamee jira. Haa ta'u malee hiriyaasaa gaddisiisuu dhiisuuf qofa tole jedhee wajjin gara tokkummaa obbolootaa sana deeme. Akkuma ol seenaniin namichi tokko seensa koomentarii Maartiin Luuter ergaa gara Roomaa irratti barreesse dhaabatee dubbisa ture. Gaafa inni mana qulqullummaa sana lixu yookaan iddoo sagadaa sana gaafa lixu ergaa Roomaa miti. Ergaa Roomaa irratti koomentarii Maartiin Luuter barreessitu dubbisa. Namichi iddoo sagantaa sanatti jechuudha. Dhaabatee dubbisa ture. Erga dubbisee boodas jijjiirama Waaqayyo amanuu qofaadhaan jireenya namaa irratti fidu dubbata ture. John Wesley barreeffama Luuter ergaa gara Roomaa irratti barreesse kana dhaggeeffachuu duwwaadhaan maal takka jireenya isaa irratti ta'e gaafa barreessu akkas jedhee dubbata. Kallattiidhaan kitaaba isaarraa waan hiikee jechuudha kunis. Battalan seensa Luuter ergaa gara Roomaa irratti barreesse sana dhaggeeffadhutti onneen koo akka dhaatte hin beeknetti dhaatte. Fayyina koof Kiristoosiin qofaa amanachuu fi isa duwwaa irratti of gatu akka hin qabu nu hubadhe. Dhugaadhumaan Yesuus cubbuu koof adaba hundumaa akka fudhatee fi akka na fayyise namane. John Wesley bara hamma kanaa tajaajilee barsiisee yeroo jalqabaaf dhuunfaadhaan akka Waaqayyo isa jaallatu miireeffachuu isaati. Guyyaa sana sodaaf jeequmsi isaa nagaaf jaalala Kiristoosiin bakka bu'e. Humna gaafa sana argateen kitaabota hedduu nama barreesse, amantaan meetodistii nama hundeesse, lallaba wangeelaa dirree irratti lallabamu hojii mishinii irratti godhamu yeroo jalqabaaf bifa haaraadhaan nama jalqabe. Waa'ee qulqullummaaf waa'ee hafuura qulqulluu dhugaatti barsiisuudhaan hundee amantaa Phenxeqoostaalii illee hundee guddaa tokko kaa'ee nama darbe ta'uu danda'eera. Baay'isee namicha kanachuun jaarraa 18ffaa keessa nama waa'ee qulqullummaaf waa'ee hafuura qulqulluu yeroo jalqabaatiif addunyaa irratti jalqabeedha. Waan inni jalqabe irratti bara jaarraa 20ffaa gara jalqabaa keessa kilaasikaal Phenxeqoostaalii warri jennu dhufanii kan isaan Ameerikaatti jalqabanii jechuudha. Manni amantaa nama keessa jiru kun kan inni jalqabe ergaa Roomaa wajjirraan. Amantaan Phenxeqoostaalii, amantaan meetodistii, rivaayivaaliin hafuura qulqulluu addunyaa irratti dho'ee ergaa Roomee hubachuu keessaan. John Wesley kan inni jijjiirame jaalala Waaqayyoo kan inni hubate waa'ee fayyina isaa ergixanyaa kan inni itti ta'e ergaa Roomee erga hubatee booddeedha. Walumaa galatti ergaan gara Roomaa jireenya namoota hedduu ergaa jijjiireedha. Qabatamaatti biyya lafaa kanarraa waldaa kiristaanaaf baay'ee warra akka Joonataan Edwaard fa'aa seenaa waldaa kiristaanaa keessatti namoonni waan gaarii qaban hundi isaanii ergaa Roomeedhaan jijjiiraman. Inni kun dhugaa qabatamaa isaan macaafa isaanii keessatti barreessanidha jechuudha. Waaqayyo nuunis karaa ergaa Roomee nu haa jijjiiru. Mee ameen jedhaa. Ani har'a kanan kadhachuu barbaada. Waaqayyo ergaa Roomeetiin Augustiniin jijjiireera. Maartiin Luuteriin jijjiireera. John Wesley'n jijjiireera. Namoota of jibban, of ceepha'an, of arrabsan waraana keessa isaanii jiruun jireenya isaanii baay'ee miidhame baay'een ergaa Roomee sirriitti gaafa hubatan jaalala Waaqayyoo argan. Intas gabba'anii waraanni keessa isaanii intas gabba'e jennee darbuutu hin taane Waaqayyoo guyyaa har'aatii jalqabnee ergaa Roomee nuun barachuuf itti adeemnuun jijjiiramaaf akka nuu godhu, guddinaaf akka nuu godhu, iyyitaa haaraadhaan macaafa qulqulluu ilaaluu akka nu dandeessisu
ija keenyarraa waan qola nu haguuge hundumaa kaasee wangeela dhugaa, wangeela Waaqayyoo hubachuu akka nu dandeessisuuf yerootti dheebuu guddaadhaan Waaqayyoo irratti dhiyaachuu qabnudha. Har'a kana caalaa hin deemu, yeroo jirtutti Waaqayyoon hin kadhanna. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.